Beeksisa naaf barbaadaa. Barbaaduun Mimmii Raggaasaa Daadhii Ameerikaarraa. Barbaadamtuun Tigistii Raggaasaa Daadhii fi Firoottanisii Oromiyaa. Ani maqaan kiyya Mimmii Raggaasaa Daadhii jedhama. Biyyi kiyya Itoophiyaa Oromiyaadha. Sababa rakkoo na mudateen maatii kiyyarraa ijoollummaatti waan gargar ba'eef qajeellotti ganda itti dhaladhe wallaalus naannoo Oromiyaa Shawatti dhaladhe. Akkan odeeffannoo yeroo ijoollummaatti dhaga'een haati tiyya lola mootummaa Dargii fi partilee morkattootaa gidduutti ta'aa tureen mana waliin gubattee lubbuun isii darbe. Ana Mimmii Raggaasaan jedhama. Bakkaan itti dhaladhe Shawaa keessa bakka tahee hin beeyne an xiqqeenyaan biyyaa bahe. Gartee waan xiqqeenyaan biyyaa bahe jecha addaan baafachuullee hin dandeenye. Kanaafuu obboleettii tiyyaa jira. Obboleettiin tiyya san Tigistee Raggaasaa jaamti. Na biraan akka yaadadhutti ilmaan sadii qabdi. Qeeraa galtii. Qeeraa taatee saddaan hin beeku. Xiqqeenyaan biyyaa bee gaafa san gaafa rabshaa sanii abaa'oo sanii gaafa abaa'oon biyya gadhiiftu sanii gaafa sanii abbaan kiyya na fudhatee Raggaasaa Daadhiidhaan na fudhateetti biyyaan naan bahee bakka biraattiin guddadhe. Harargee keessattiin guddadhe. Dadar jaamu keessattiin dadartiin guddadhe. Achittiin guddadhe. Achi guddadheetiin alhamdulillah rabbi wajjin ga'as nagahee. Amma immoo faamilii tiyyaan barbaadachuufadha. Faamilii tiyyaa yoo na arkitan nama YouTube please rabbi jaama alhamdulillah lubbuudhaan nin jira. Amma obboleettii tiyyaan barbaaduufadha. Obboleettii tiyyaan barbaadachuufadha. Kanaafuu yoo gartee kana agartan taate wannu qunnamsiisaan isiniin jaha. Obboleettii tiyyaa jira. Obboleettiin tiyya san Tigistee Raggaasaa jaamti. Na biraan akka yaadadhutti ilmaan sadii qabdi. Qeeraa galtii. Qeeraa taatee saddaan hin beeku. Xiqqeenyaan biyyaa bee gaafa san gaafa rabshaa sanii abaa'oo sanii gaafa abaa'oon biyya gadhiiftu sanii gaafa sanii abbaan kiyya na fudhatee Raggaasaa Daadhiidhaan na fudhateetti biyyaan naan bahee bakka biraattiin guddadhe. Harargee keessattiin guddadhe. Obboleettii tiyyaan barbaadachuufadha. Kanaafuu yoo gartee kana agartan taate wannu qunnamsiisaan isiniin jaha. Yeroo ijoollummaa kiyyaatti bara 1982 yeroo mootummaa ce'umsaa abbaan kiyya Raggaasaan Shawaarraa baqachuun lubbuu isaatiif tiyya bararuuf Finfinneetti galee ture. Finfinnee irraa immoo anaaf abbaan kiyyam gara Harargeetti galuun dadar turre. Anaaf abbaan kiyya kophaa osoo waliin jiraannu abbaan kiyya na jalaa ajjeefame. Anis umrii ijoollummaan kophatti hafeen umrii 7tti jireenya daandii irraa jiraachuu eegale. Haaluma kanaan osoo jiraadhuun namni Oromoo Harargee tokko abbaaf haadha naaf ta'ee ofitti na fudhate. Booda irratti immoo deeggarsa tola ooltummaatiin gara Ameerikaatti godaane. Ameerikaatti jireenya qananii jiraadhus keessi kiyya gammachuun dhabe. Haadhaa fi abbaa kiyya yoo yaadadhu xurrii natti maree imimmaan na keessaa dhangala'a. Yeroo namni firoottan isaa wal iyyaafatu ani yaadaan liqinfama. Du'aan maatii dhabuun uumama kaleessaati. Garuu an eenyurraa fi eessatti akka dhaladhe qabatamaan beekuu hin dandeenye. Erga maatii adda ba'ee waggaa 30 caaluuf obboleewwan tiyyaa fi firoottan kiyya yaadeen lafti daandullee naan marutti jirti. Yeroo maqaa obboleessaaf obboleettii firootaa dubbatanii lafatu daandullee naan bu'a. Yaadaan liqinfamee bakka jiru wallaala. Wanti yaadadhu tokko maqaa obboleettii tiyyaati. Obboleettiin tiyyaan gafaam Tigistii Raggaasaa Daadhii jedhamti. Yeroo saniif Finfinnee naannawa Qeeraa jedhamu jiraatti. Abbaan manaa Tigistii yeroo saniif hojjetaa baankiiti. Garuu baankii kam akka hojjetu hin beeku. Maarree lammiiwwan koo maatii kiyya naaf barbaada. Namni Tigistii Raggaasaa Daadhii fi firoottan isii beektu yoo jiraatte karaa lakkoofsa bilbilaan fi waatsaappii
du'a 9-12-27 88-22 na dubbisam akkasumas du'a 9-26-86-79 fi karaa fuula peejii toltuu maltimeediyaa fi qirransa amaqqeetiitiin odeeffannoo nuuf kenna. maatii keessa waliin nagaan isin haa jiraachisu. barbaadduun Mimii Raggaasaa Daadhiiti. barbaadamtuun immoo Tigist Raggaasaa Daadhii. Mimii Raggaasaa Daadhii jedhamtu amma Ameerikaa jiraatti. bara 1982 maatii isiitiin gargar baatee obboleettiin isii immoo Tigist Raggaasaa Daadhii 1982 Finfinnee kan jiraataa turte. abbaan manaa isii yeroo sanitti hojjetaa baankii kan akka ta'e garuu hin beekne sababa ijoollummaa. namni kun osoo erga maatiin gargar ba'ee waggaa 30 eegeera. kanaaf maatii hiyyanaa barbaadaa jetti. waa'ee kanarratti abdiin koomeediin haadha isaa waggaa dheeraadhaaf osoo hin argin ture kanarratti waan jechuu qabaate. Galatoomii keerranso jettee illee yaada hedduu kaa'atteetti viidiyoo akka isaan hunda dhageeffatanii waan abdii qabna. Bakka lammiitii barbaacha obboleettii wantoota akkanaa kana namoonni hedduun biraan gaarii turanii amma keerranso amakkeetti hojiin isaallee gaazexeessummaa waan ta'eef waan kanaa wal qabatee namoota amma simataa jirra. namoonni hedduun kan gaafatan jira waan akkanaa barbaada fakkeenya fudhatan egzaampiliin irraa fudhatanii anillee miidiyaa irratti as baasee booyaa yennaan akkasuma arganii bilbilanii wal quunnamsiisan waan ta'eef sababa sanii wal qabatee namoonni hedduun na gaafataa turan. amma obboleettiin teennatu seenaa isii baay'ee nama hojjisee seenaa gara nama nyaatu himte amma immoo wanni godhuu qabu hawaasa keenyaan geenne hawaasa keenya immoo warroonni gartee viidiyoo kana dhageeffatan sheer godhanii waliin qoodanii bakka bakkatti warroota gartee Rabbi dumana kadu no manu fambarana sanam nike payana gangale bomboi kiyu mano mamiti naga dumana tai naga dumana tai yaar meetu ayyaanni ugaagaye wefirri wal gaafata deeseetu amma wajagee dhufa amma sumatti maanata rakkoon namidee malee biyyaa ba'uun salphina rabbi dumana kadhu manu fambarana sanam nike payana gangale bomboi kiyu mano mamiti naga dumana tai naga dumana tai yaar meetu